ji'oota 3 dura shamarran kutaalee bulchiinsa Gaanaa 16 bakka bu'uudhaan dorgommii bareedinaa taasifameen aadaa Itoophiyaatiin dorgomtee ka injifattee dorgomtuun kutaa bulchiinsa Vooltaa Dr Seetoor Noorgibeen Finfinnee galtee jirti. Gaaffii imbaasii Itoophiyaa Gaanaa jiruun gara Itoophiyaa ka dhufte Dr Seetoor yeroo magaalaa Finfinnee galtu simannaan ho'aanis taasifameefira. Dr Seetoor yeroo Finfinnee galtu simannaan taasifameef akka ishee ajaa'ibsiisee fi galma tokkummaa Afrikaa akka taate gara Itoophiyaa dhufuu ishee akka ishee gammachiises ibsitee jirti. Coming down from the airport, I've seen that they are very amazing people. Buufata xiyyaaraa irraa eegalee namoota ajaa'ibsiisoo argeen jira. Itoophiyaan biyya gaarii ta'uu ishee himuu keenya itti fufuu qabna. Itoophiyaan biyya Afrikaa keessaa hin koloneeffamnee fi biyya teessoo gamtaa Afrikaati. Itoophiyaan biyya bareedduu ummata ajaa'ibsiisaa qabdu ta'uu isheetiif isheen jaaladha. Nuti Afrikaanonni ummata tokko waan taaneef tokkoon keenya tokko keenyaaf dhaabbachuu nurra jira. Anis Itoophiyaa yeroo hamaa dabarsaa jirtu cinaan jira jechuunis Dr Seetoor Noorgibeen dubbataniiru. We are one people from the south to the west. Kibbaanis haa taanu dhihaan nuti ummata tokko. Obboleeyyan haalli rakkisaan yeroo isaan mudatu callisuun nurra hin jiru. Kanaafuu ani Itoophiyaa cinaan jira. Obbolaan koo Afrikaa gara biroos Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa isaanii akka agarsiisan nan hojjedha. Kanaafuu yeroo rakkisaa kanatti Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu qabna. Itoophiyaanis yeroo biyya Afrikaa kan biroo rakkoo mudatu cinaa dhaabbachuu qabdi. Ministeera Aadaatti Daayirektarri Misooma Gabaa Obbo Nugusee Isheetu gama isaaniitiin Dr Seetoor aadaa fi seenaa Itoophiyaa iddoo guddaatti beeksisuu isheetiif galateeffatanii yeroo dameen turizimii dadhabee kanatti hojiin Dr Seetoor hojjette kan kabajni guddaan kennamuufidhaas jedhan. Itoophiyaan በመላው ዓለም ያስተዋወቀች ትልቅ ሰው ናት. Isheen Itoophiyaa addunyaa guutuutti kan beeksifte nama guddoodha. Itoophiyaan baay'ee ishee kabaje. Keessattuu damee turizimiitiin aadaas turizimiis beeksisuun dadammaqsuun gahee olaanaa kan baate obboleettii keenya waan taateef Ministeerri Turizimii kabaja guddaa isheef qaba. Keessummaa keenya waan taateefis hedduu boonna. Yeroo turtii ishee itti aanuttis yeroo gaarii akka qabaattuun hawwa. Dr Seetoor Noorgibeen turtii ishee Itoophiyaatiin Laalibalaa dabalatee iddoowwan seena qabeessa biroo akka daawwattu kan ibsite yoo ta'u, ayyaana qillee fi cuubbaa obbolaawwan ishee Itoophiyaa waliin akka dabarsitullee ibsitee jirti.